Tuyyuu mallaqarrallee mootuyyuu isa nama san gammachiisa. Eengadda yoo yaadattan guyyaa Harargee san eenyutu taphate mucaan tokko mucaan Harargee sun ni mooyame. Namni garam deemee deeggarsa Harargee bira dhaqe. Eenyu maqaa isaa naa hima. Hundinuu beekan geemii guddaa jechuudha. Mucaan sun yeroo lammaffaaf mooyame yeroo sadaffaaf guyyama san bakka walirra ooluun kana fida jedhanii fageessii qabadhu jedhanii sossobaanii turan mucaasan. Amma raachoon tapha kana mooyuuf taphatamoo xiiqiif taphata abdii. Xiiqiif taphannaani ummanni kun bakka lamatti waa buusuu hin danda'u. Fakkeenyaaf yoo sima fudhanne achillee gahaa yoo jette addaan qoodda malee waan san namni akkuma danda'u walii kenna. Raachoo irraallee namni hafuun barbaadu akka ati jette yoo ka taphatu ta'e ummata irraallee namni hafuun jiru. Xiiqiidhaaf taanaani wanti taphatuuf hin qabu. Deeggarsaaf ammoo taanaan namni bakka lama yoo ka deemu taate raachoon yoo ka mooyamu taate isaafuu mooraalii isaatiif gaariidha. Gaaffiin kiyya kan. Kanarra waliin dubbatanii guyyaa yoo dabarsan maal rakkoo qabaa jechuu barbaadeeti ani abdii. Namni baay'ee walii galaas keessatti jechuudha. Namni amma ustaazallee akkasuma jedhanii ganama yeroo lolanii dhaabee shiwaan ummanni naan jedhe hin godhaa jedhe. Maaliif amma dubbii xiiqii godhuu irra mucaa kanallee afaan namaa seensisuu irraa si galee raachoon guyyaa sanitti taphachuu irra mooyuu wayyamoo xiiqimaaf taphatee jira jedhamu wayya kam wayyaa isaafuyyuu kan jedhu gaafachuu barbaadeeti galatooma. Thank you. Gaaffii kana anatu deebisa. Ana gaafatte. Okay, deebisa abdimee. Ya, gaaffii bareedaa gaafattee tapha kan taphattu mo'achuufi wanni hawaasa keenya irratti dhufe kun guyyaa keessa dhufe hawaasni keenya gargaaramuun dirqama. Hawaasaaf raachuu wal madaalsiisa warri jettanii gaaffiidhuma fakkaannee gaafattanii hawaasa wanti caalu hin jiru, uummata wanti caalu hin jiru. Like inni ani jedhe hawaasni keenya baay'ee Oromoo wanni nuti gowwoomaa jiru inni guddaan maali? Giiftii nuti kenninu parsantii meeqatu kooyiniin sun or doolaar nuti kenninu hawaasa bira qaqqaba. Mee hayaan please. Maaliifi lakama fakkeenyaaf qarshiin nuti yookaan leenci nuti kenninu doolaara meeqaan binnee qarshiin sun immoo meeqa ta'u uummata bira qaqqaba kan jedhu osoo yaanne. Waa'ee geemiitii fi waa'ee gargaarsaa kanallee wal bira qabee sirriitti ilaaluu barbaadetanii maaliif yoo jettanii amma fakkeenyaaf namni tokko doolaara 300 leenca bitee qarshii meeqa tokko akka qaqqaban geemara miti waan ta'eef keessa isaa hin beeku osoo maallaqaan godhee akkaawuntiitti galchee hawaasa keenya fayyadaayi kan jedhudha kana nu barra. Waa'ee geemiitiin immoo yeroo gadi dhufnu raachiin taphatee fi Oromoon gargaaramee waa tokko wanni rakkoo uumuu hin jiru. Maaliif yoo jettanii daqiiqaa 15 geemii hin taphata laayivii irraa bahee deeggarsitti fufa. Namni Oromoo gargaaruu barbaade Oromoo gargaaraa namni immoo raachee puush godhee injifachiisuu barbaade injifachiisuu danda'a. Maaliif ani eenyuun akkan gargaaruu qabu ofii qofa murteessaa maal akkan godhu ofii qofan beeka. Kanaafuu osoo akkasitti ilaalle jedheeti. Ati ka yaadde sirriidha bara abdii garuu mucaan sunuu akkasitti taphatee tifoozoo baay'ee ka qabu warri Harargeeti eengadda guyyaa sanitti ni mooyame inni. Ani ilaalaa ture. Ashin asra itti fufi. No namni na dura dhuftan dubbadha. Sigale namni yoo taphate gammaduu qaba. Inni illee hin gammadu xiiqii keessa seenee uummata kanaanis walitti bu'aa jira raachoon. Kanaaf namoonni itti kalooftan waan kana karaa uummataa dabarseetini yoo godhe hoo maal qaba. Amma akkuma ustaaz Hamzaan dhufee bar sila ummanni yookaan taphadhu iyyuu jechuu ni danda'a. Sigalee osoo akka ustaaz Hamzaa dhufee anillee akkanan rakkadhe inni jedhe ummanni kun maal wannoo miti yookaan taphadhu jedhanii yookaan guyyaa isiisii taphadhu jedhanii yookaan dabarsii jedhanii kanaayyuu hin goone inni malee osoo inni ka dhufu taate uummata wajjin mari'ate gaariidha na fakkaata. Looki Jamila. Amma fakkeenyaa fi an warri foloo na godhuu fi warri si godhu adda ta'uu danda'a. Tarii giiftarrii raacheetii fi giiftarrii Hamzaa Sheek Jaabir adda ta'uu danda'a. Inni illee dubbachaa ture kana dura. Maal sin jechuu barbaadetti namni kiyaar jaalatuu fi ana jaalatu garaagara ta'uu danda'a. Abbaan fedhe sanbadii isa kana gargaaruu danda'a. Abbaan fedhe immoo isa kana gargaaruu danda'a. So filannoon kan abbaati si galee uummataa fi waa'ee geemaraa immoo adda adda baasnee ilaalla. Laal haa taphatu. Namni saniin yookaan waan injiraa mitiire namni walitti miqqanyu homtuu hin jiru wanni namni marti beekuu qabu. Ani dura maal jedhee
tapha hin dabarsinu jedhanii waan akkasii kanarratti wal lolan jedheen ijoollee baay'ee gastii seensisee yaada jaraa fuudhaa ture. Hamzaa fi Raachuun yoo ummata kanaaf qabeenya jaraa irraa fuudhuun barbaachise irraa fuudha. Dirqama. Because hawaasa keessaa dhalatte yoon gargaarre hawaasa dhalatte keessaa haga geemii haquu bichaa miti. Haquu qofatti hin dhaabatu bar. Yoo barbaachisaa ta'e argame. Qinninnati hin laala waan an jedhaa jiru kana jechuudha. Geemii haquu qofa osoo hin taane mallaqa kee kiisaa qabdullee baastee hawaasa keessaa dhalatte gargaaruun dirqama keeti. Kuni kana sii galee. Lammaffaa ekspertoonni geemii hin jiranii kinoo akka Nasriyaan Oleefaa garuu ilu mee dubbadhu ati bakka kanatti yaada kee gabaabsii kenne warra na dursu kenniitiin achi booda carraa naa kennu waan haasa'in amana bantanii. Okay. Ilu. Geemii. Hayya carraa naa kennu keessaniif galatooma. Daqiiqaa 4-5 takka naa kenni inni yaadna dhageeffadha. Warri koomantii illee saayidii qabatuu dhiisaa kallattii kamiinuyyuu jalqaba yaada nama xumursiisaa san booda yaada keessan kennadha. Sagaleen kee seeraan dhagamaami? Maari Oromooti yaa kaleessa. Rakkoon Oromoo guddaan maal akka ta'e beektanii? Wal kijibuudha. Wal kijiba Oromoon waan qabdu tokkummaa kijibaa qabdi malee. Kuni reeli waan dhugaa jiruudha. Bubbullee irra miidiyaa kanarrallee waa hedduu agarreerrallee. Tokkummaan Oromoon hin qabnaa ka jedhanirra dhaalessu dhugaa dubbatuuf tokkummaa kijibaati. Tokkummaa dantaa irratti hundaa'eedha. Namni kamuu faayidaa walirraa barbaada taanaan gaafa faayidaa tokkummaa lallaba. Gaafa kaan ammoo kamuu tokkummaa dhuunfaa lallaba turaa turreerra. Deeggarsallee godhaa turreerra. Nama dhuunfaallee hawaasallee gargaaraa turreerra. Keessattuu gaafa beelaa fi hongee fi rakkoon uummataa dhuftu garuu waan Oromoon beekamtuun keessaa tokko beelli baallama hin qabdu dhaadannoo jedhuun. Gaafa Arsii garuu kun hin dalagu. Kijibuun haraam. Gaafa Arsiin beellaftee Arsiin rakkate jedhan kun hin dalagu Oromoo biratti. Wal kijibuun faayidaa takka hin qabu. Gaafa namni biroo beela'e jedhan garuu tokkummaadha. Baallamallee hin qabu. Oromoon hundi iyyisiisuu qaba. Dhugaan dhugaa. Sobni soba an Oromummaa kiyyalleen jaaladha, Arsummaa kiyyalleen jaaladha, Islaamummaa kiyyalleen jaaladha. Hundaan likkii itti qabu nama beekuudha. Nama baalaansiin harkaa ol dha'u miti. Ammoo garuu kun dhugaa jiruudha. Tokko san. Lammata garuu Raachuulleen namallee bakka namni hin dhaabanne nama dhaabuun gaarii. Mucaa kana nu hunduun beekna. Guddina isaa keessatti illee mucaa nu hundinuu aarsaa kafallee jajjabeessinee gadda isaa waliin qoodannee gammachuu isaa waliin qoodannee guddisneedha. Ana garraa mucaa san irratti illee gandummaallee nagarree. Naannummaa irratti illee nagarree amantii illee irratti nagarre dhugaa dubbatuuf isuma anaa tiriidantii Oromooti jedhu malee ani Oromoodha yeroo jedhu malee anaa ganda jedhee ganda isaatiif amantii isaa maqaa dhaatu nagarre. Haa ta'u malee tokkoffaa irratti Raachuu waliin qaamaa wal agarree waliin dubbadheen aslii waliin bilbilaa waliin dubbanne geemii Raachuu kana sa'aatii isaa wanti tuqu hin jiru naan jedhe asliillee deeggarsi sa'aatii 5 akka Itoophiyaatti godhama geemiin Raachuu sa'aatii 4tti godhama naan jedhe. Raachuu waliin illee dubbannee wal agarreellee waliin haasofnee Raachuu waliin illee Raachee geemiin kee sa'a 4tti ati yoo si dandame sa'a 3 walakkatti laayivii seeni sa'aatii 4 irraa push goona achi booda ammoo gara deeggarsa hawaasa kennaa deemna Raachee jedheen ishinaan jedhee isaanillee waliin haasofnee xumurannee jirra. Har'a garuu bakka rakkoon ijoollee kana gidduutti hin jirretti bakka rakkoon deeggarsa godhamuu fi geemii mucaa kanaa jidduu hin jirretti namni ajandaa miidiyaa kana gubbatti fidee akka waan geemii Raachuu fashalsaa jiraniiti godhe. Lammaffaa ammoo nama dhuunfaatiif hawaasa namoonni wal madaalchisan namoota durumayyuu ajandaa rakkoo uumuu qabanidha. Isinii galee ajandaa rakkoo uumuu namoota qabanidha malee an akka nama tokkootiin Raachee waliin illee dubbadhee jira, Aslii waliin illee dubbadhee jira. Sagantaan kunu sagantaa wal dhayu hin turre. Sagantaa walitti bu'uyyuu hin turre. Sagantaa walitti tashamma'uyyuu hin turre. Haa ta'u malee akka nama miidiyaa tokkootiif feemasummaa biratti abshaalummaan dirqama. Raachee irraa wanti an eegaa ture namoonni sagantaa kana qaban namiidhuuf qabaniyyuu jedhee osoo ka'amanuyyuu taate. Geemii kiyya kana na jalaa balleessuuf qabaniyyuu jedhee osoo ka'amanuyyuu taate Raacheen kabajaa ummata kanaatiif ani geemii kiyya dabarsee jira.
hin jedha jedhee irraa eegaa ture. This is reality. Wushata yaasfalligam. Sigalee kun dhugaa jiruudha. Kijiban barbaachisu. Kabajaa uummata kanaatiif an dhiisee jiraa jedhaa ture. Osoo inni jecha san jedhee garuu ani daa'imman tiyya jalaa gororoo jaraa kutee leenca 3-4 bitee leenca raachuudhaa kennu. Har'a hin kennu jechuudhaa miti. Har'a isa waliin dhaabadhu jechuudhaa miti. Kanaa olitti kana dachatti isa waliin dhaabannaa ture. Kanaa olitti guyyaan isaallee geemiin isaallee bareedaa ture. Jaalala hawaasaallee argatee geemiin isaallee kanaa olitti bareedee. Har'allee taanaan dhiisaa jirana waca dhiisaa. Oromoo girrigirrii fi ajandaa kijibaa dhiisaa. Mucaan kun ka Oromooti, ka ganda tokkooti miti, ka amantii tokkooti miti. Ummanni beelee kunillee ummata ganda tokkoo qofaa miti. Rakkoo naannoo ganda tokkootitti rakkoon kun dhufe malee ummata kaleessa ganda kamuu waliin dhaabataa turedha. Ummata du'aa fi rakkoo ummata kamiyyuu waliin qoodataa turedha. Kanaaf yoo danda'ame ajandaan garaagarummaa kun haa dhaabatu. Yoo itti tole raachuun baallama kennee geemii kiyya dabarsee jira. Torbee dhufu dabarfadhee ummata qarqaara guyyaa kiyyallee kinoo isin kennina bareechaa hoo jedhe mirga isaati. Lakki qabadhee jira guyyaa kana na jalaa hin dabarsinaa. Sa'aatii eegame sanitti sa'a 4 geemii kiyya sa'aatii 5tti deeggarsa ummataatillee yoo jedhe amma ka barbaadamu girrigirrii dhaabuudha waan ta'eef gamaa gamana dhaabatanii hawaasa nagahaa mataa walitti hin dhayinaa. Hawaasa nagahaa mataa waliin hin dhayinaa. Dhaabaa tiktookaroonni keessattuu tiktookaroonni xixiqqoon ajandaa xixiqqoo yeroo hunda ajandaa gandummaatii fi ajandaa xixiqqoo malee naannessuu hin dandeenye warri sammuu keessa waa yaaduu hin dandeenye hawaasnillee kenna hin gargaaranna mucaalleen kenna yoo waan bira dadhabne taaptaabiin goonaaf yoo innillee ammoo lakki jedhee abshaalomee qaroomee guyyaa kiyya Oromoo kenne guyyaa kan ammoo Oromoof dhiisellee yoo jedhe waan goonu nuti beeka yoo guyyaan raachuu bade nuti itti gaafatama. Isinii galee walumaa galatti amma garuu ka barbaadamu naga dhiisa. Ajandaa wal qooduu dhiisa. Ajandaa gandummaa wal qooduu dhiisa. Arsii Shawaa maalii jettanii miidiyaa irratti uummata mataa waliin dhooftan kanallee dhaaba. Ammoo kan na gaddisiisu yoo jiraate hawaasa guddaa hawaasa Arsii takkaa ka beela'ee hin beekne ka ganamaa galgala waggatti yeroo lama biyyatti qotamu keessatti har'a uummanni kun ummata hiyyeessa beelaan beekamu ummata hongeen itti buute ta'e osoo hin taane sababa nageenyi naannoo sanii dhabameetiif midhaan haamatuu dadhabanii mataa gubbaan gaccaccabe halkan waraana keessa bula guyyaa waraana mootummaattu keessa deemaa oola halkan waraana abaawuttu keessa deemaa bula. Sababa kanaaf midhaan kana akka haamatan dhabanii ummanni kun rakkate malee ummanni kunillee ummata beelaa yaallee miti ummata rakkataallee miti ummata harka namaa jala qabatullee miti. Lammaffaa osoo nu jirru osoo ijoollee akkamii qabu ijoollee akkamii ummata Oromootiif goomaachee ummanni kun har'a dhugaa rabbii dubbatuuf maqaa hawaasa kabajamaa kanaa qabannee miidiyaa kanarra kadhatuuf dhufnee ijoolleen xixiqqishuun qubii afaan Oromoo seeraan barreessuun beekne maqaa ummata kanaa dhayaa ummata kana kaffe ziqqi yoo gootu an dhugaa dubbatuuf qalbii kiyyatu na caba. Osoo maqammaan Oromummaatii fi jinnii maalii jedhanii fi kadhaan maqaa Oromootiin kadhatamu kunuu dhaabatee ilmaan sikkoo mandoo qofti ummata kana gargaaraa jedhanii dhugaa dubbatuuf ummata kana gargaaruun ni danda'amaa ture. Hingeenna waan agasiitiif illee garuu kaleessa nuti nama waliin waan dhaabataa turreef akka Oromootiin waan dhaabataa turreef rakkoo Oromoo kamuu waan qoodamaa turreef har'a yoo porofaayilii uf duuba kaayatanii porofaayilii nama tokko uf duuba kaayatanii ummata gukaagana ga'u kana ummata miiliyoona meeqaa yoo isin xiqqeessitan garuu nu dhukkuba hawaasa irraa dhalanne waan ta'eef. Siigalee an guyyaa geemii qabadhee osoo Shawaa keessatti namni beelee osoo Wallo keessatti namni beelee osoo Jimma keessatti namni beelee osoo Harargee keessatti namni beelee Nasri Aanolee nama taraadha ummata kiyya fooloo 600 Oromoon na godhe malee an gabaa bahee hin bitanne yookiin dafqa kiyyaan hin finne ummata kanatu fooloo kana na godhe. Ganaa laganaa namni fooloo qabaateef yookiin dhageettii qabaateef hawaasaan waliin madaalu kanallee sirreeffadhaa dunqurinnaa akkanaa keessaa ba'a Oromoo wal kijibuun hin ta'u. Feemasiin abbaa barbaaddee anallee ta'e isinillee ta'e namni kamiyyuu hawaasaa gadi. Kana hoo jedhu jibba nama dhuunfaa lallabaa hin jirru kanadhaan jiru. Boru gaafa anarrallee wanti kun ga'e anillee uummataa gadi. Waan akkanaa kanarratti waliin mormuu fi gurra wal jala qabuun sirrii miti. Ammallee yoo goolabu yaada kiyyaa obboleewwan kiyyaa wallaahi onnee irraa isinitti hima. Mucaan kunillee mucaa bu'aa bahii jireenya hedduu keessa darbee bakka kana ga'eedha. Ijatti hin buusinaa.
ijatti hin buusina. Namoonni har'a profaayilii isaa godhatanii waa hin taane odeessaa jirtanii fi akka kallattiin taanetti mucaa namni hubatu godhaa jirtan gocha isaatii miti jecha keessan malee. Isintuu akka nama mucaa naannoo wayii tokko wayii ta'ee maal wayii waan akkasii fakkeessaa jirtan malee raachuullee mucaa gandaatii miti nullee gandaanillee ilaallu even ganda isaa sanillee taate hin jaalanna hin kabajjina hawaasa jaalannu hawaasa kabajjinuudha. Yoomillee taanaan namni sammuu qabu namni waa beeku namni waa hubatu hawaasa kana hawaasa sikkoo mandoolee ta'e hawaasa tuulamaallee ta'e maqaa dha'ee arrabsuu hin danda'u. Hawaasa wal arrabsuullee miti. Hawaasa gaafa rakkoolee wal qubachiisee gaafa bal'oollee waliin nyaatee dhugee har'a gaheedha. Borullee sanuma. Kuni ajandaa tiktokiiti. Ajandaa ijoollee miidiyaati. Kanallee akkasitti hubattanii akka dhaabdanii. Isiniin jedhaa walumaa galatti warri geemii taphatu barbaadullee taphaate itti hafuufu yoo kabajaa uummataatiif illee jalaa gore jedhe kabajaa isaan malu uummanni isaaf godha guyyaa isaallee ni bareechisa. Lakki itti fufaa eega qabadhee illee yoo jedhamu waan dandeenye bira dhaabanna dadhabnu taaptaam goona hawaasa illee qarqaarsisna haasayaan naallixee garuu ajandaa wal qoodinsaa nurraa dhaabaa jechuu barbaada galatooma. Agri. Kiyyuu daqiiqaa sekendii soddoma Naasiroo waa hunda fixe nama jala gabboo nama hedduu sitti ergachuu jira na of galcha maddaafa. Laal jara keenya. Waa hedduu fixee jira. Naasiriini wanni goonu raachiin hordoftoota isaa warra maqaa isaatiin profaayila kaa'atee duula geggeessaa jiru gandaan Oromoo qoqqoodaa jiru haa dhaabsisu. Hamzaalleen warra agartee profaayila isarra kaa'atee isaa akka waan dubbatuu fakkaatee Oromoo qoqqoodaa jiru haa dhaabsisu. Waraana lachuu waraana isaanii nurra haa dhaabanii gargaarsa uummata keenyatiif xiyyeeffannoo goone irra taa hojjennu malee kana booda duulli agartee gara agartee Oromoo qoqqooduudhaaf deemu kun akka nurraa dhaabbatu Hamzaa biraanis gaa Raachee biraanis yoo jala taa'ee dhageeffachuu jiraate gabbayee viidiyoo waraabee haa nurraa dhaabsisu. Hamzaanis hundinuu xiyyeeffannoon kenna kan uummata haa ta'u uummata wanni dursu hin jirtu ulfaadha. Thank you.